Malagenya jarana rajida kambarana sare lenja budisantu hanga durre hangata nama bojuda basantu bojutti nama gata nama bojuda basantu bojutti nama gata nama bojuda basantu bojutti nama gata ya jolli sheka gungume barana so gungume barrenga das gungume gata karo bunodu gungumi roba hime gungume shawa ampong gungume wala karang gungume jimma gubang gungume walora yang gungume Pandora yang gungume balero ben gungume kuji gubang gungume borana rang gungume arsi shirkan gungume arsi shashen gungume biya korang gungume karayu rang gungume shagar rang gungume finfinne rang gungume oromia gungume gat koromuro gungume romahime gungume remom chachabulo Hordoftoota fi daawwattoota JNN irraa keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanne irraa keessummaan keenyaan arraas badhaadha dhaqqabaa waariyoo jedhamu badhaadha dhaqqabaa waariyoo miidiyaa garaagaraa irratti namoonni ni beektu waliin barsiisuun hin barbaachisu. Baga nagaan dhufte obbo badhaadha dhaqqabaa waariyoo. Baga nagaan heddates galatoon naaf heeruu keetiif. Ayyeegaa haala yeroo irratti waan tokko mari'achuudhaaf kan isin affeerre. Sinis afeerraa keenya wattanii yeroo keessa irraa nu qooddanii asitti argamu keessaniif guddaa galatoomadha. Mee amma gara gaaffii keenyatti ce'uudhaaf egaa haalli biyya keenya keessa jiru guyyaarraa gara guyyaatti haalli jiru haala baay'ee yaachisaadha. Haaluma yeroo ammaa kanarraa ka'uudhaan gaaffiin akka duraatti irratti mari'achuu fi hordoftoota keenyaafis akka hubannoo ta'utti mariidhaaf kaasne kecha guyyaa arfan kana dura ajjechaan Wallaggaa keessatti gullisoo irratti raawwatame akeekni isaa maalime akka isin yaaddattan? Ayyeeg galatoomi ajjechaalee hedduun Oromiyaa keessatti erga raawwachuu eegalanii bubbuleera. In fact TPLFs ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwataa turanii erga bilisiginnaanis dhufee ajjechaa uummata Oromoo irratti ajjechaa tuffiidhaan raawwataa jiranii. Sababaan isaa maalidha ka jedhu sababaan isaa salphaadha. Biyya sana keessatti biyya olaantummaan seeraa keessa kan jirre biyya abbaan fedhe wannatti tole dalagaa jiruu fi sirni haqaa biyya sanaa sirna dadhabaa qaama yakka hojjete sana addaan baasee itti gaafatamummaan yakkaa biyya keessa hin jirre waan ta'eef abbaan fedhe miira keessa seenee siyaasaaf ta'ee kan biraaf ta'ee namoota ajjeesuun ni jira jechuudha. Kanaaf ija seeraatti biyyi sun biyya kufteettu failed state biyya sirni haqaa sun function godhaan jirre waan taateef kanaaf tuffiidhaan namni qawwee qabu kamiyyuu ajjechaalee garagaraa dhimma siyaasaatiin wal qabatee raawwataa jira. Inni kun faaktarii tokko ta'uu ni danda'a. Lammaffaa immoo
sirnichi ijaaramaa jiru kun sirna jibbaa uummata Oromoo irraa qabu, sirnoota dura darban sana sirna naftanyaa du'ee shame sana deebisuudhaaf carraaqqii irra jiran waan ta'eef wanna gufuu nutti ta'a jedhanii yaadan kamiyyuu ilaalcha sirna sanaatiin nama ajjeesuudhaan nama barsiisuun osoo hin taane nama ajjeesuudhaan gufuu sana uf jalaa haquudhaan piroojeektii Minilik sana deebisuu fakkaataa jechuudha. Kanaaf ajjeechaaleen akkanaa kun hin raawwata. Sadaffaan ammoo sodaa uummata Oromoo irraa qaban. Uummanni kun ammoo yoo hin fincile ta'e foofiyaa Oromoo irraa qaban nu harka diduu danda'a ka jedhuudha. Isa akka afuraffaatti kaafnu ammoo aangoo ofii seeraan ala gareen seeraan ala aangoo irra jiru kana jaalala aangoo qabu sana tajaajila uummata osoo hin taane jaalala aangoo qabu sanaaf ajjeechaalee akkanaa kanneen raawwataa jira jechuudha. Naanna'ee kanneen hunda walitti maknee ilaalla ta'e biyyi sun biyya sadarkaa biyya mootummaa qabdu sadarkaa nama jechisiisu irra hin jirtu jechaadha. Kanaaf qaamni garee wayii seeraan ala aangoo ka barbaadu jira. Qaamni Oromoo jibbee sirna moofaa Minilik sana deebisuu barbaadu ni jira. Olaantummaan seeraa ammoo pilaatfoormiin itti gaafatamummaan jiraatuun hin jiru. Kanaaf biyya gara bittinnaayuu ka deemaa jirtu kanneen irraatii ka'ee ajjeechaan kunniin abbaan fedhe akka argetti raawwataa ka fedhanii hidhuu ka fedhanii ajjeesuu jechaadha. Mee kanumaan wal qabsiisee ajjeechaa amma kaasne kana irratti mootummaan qaamoleen garaagaraa koomishiniin poolisii Oromiyaa mootummaan federaalaa yaada garaagaraa ragaa garaagaraa yeroo kaasan argina. Qaamummaan mootummaan biyya bulchina jechaa jiran kun yeroo isaan qaama biraatti quba qabuudhaan ragaa garaagaraa kun poolisiin koomishiniin poolisii Oromiyaa isnaayiparii fi kiiloomeetira 75 irraa uummata mari'achaa jiru kan dhaame jedha. Qaamni mootummaa federaalaa immoo yoo ilaalle ajjeechaa saba tokko irratti xiyyeeffateedha ni balaaleffannaa jechuu jiru. Mee isin waan kanarratti akkamitti ilaaltu? Isaanummaanuu qaama mootummaa biyya bulchina jedhanii kan waliin gallee fi yaadni isaanii wal'aa kan ta'e kana akkamitti ilaaltu mee isin? Hayyaga wanni tokko sobni faayiliin qabu, sobni galmeen qabu. Namni soban dubbata taanaan diraamaa hin jirren dubbata taanaan afaan namaa wadhayaa jechaadha. Maaliif soba qabachuu hin danda'u. Namni kudhanii wanna tokko sobne yoo jedhee perfect hin soban wanna hin jirretu waan ta'eef. Kanaaf ajjeechaaleen kun osoo duulli gara Tigraay kanatti hin banamneen dura parpazii siyaasaatiif kan dalagan. Argineerra yoo ta'e waajjiraaleen mootummaa hundi akka marii qabanitti yeroo tokko ibsa baasu, gabaasa baasu, oduu dhiyeessu yeroo tokko ka godhan. Kanaaf wanni kun maddi isaa wanni guddaan ammoo soba. Waan sobaniif ifa gala kana uummanni Oromoo hundinuu beekaa. Uummanni Amaaraa du'ee jira jedhanii mootummaa kana uummanni Oromoo fudhatee hin jiru. Sabaaf sablammoonni biyyattii Itoophiyaa guutuun fudhatanii hin jiran. Uummata Amaaraa kanarraa deeggarsa argachuudhaaf dibbee Amaarri du'ee jira, Amaarri dhumee jira. Kanaaf jedhanii booyanii boochisu, lolanii lolchiisu. Kanaaf paarlaamaa irrattis yoo argineerra ta'e ka boo'us jira, maarri ka ta'u jira, uummanni dhume jedha. Haa ta'u malee eenyu ka dhume kun eenyu? Mr. X moo Mr. Y moo akkamitti du'e eessa biyyi dhaloota isaa inni eenyu ka jedhu ragaan hin jiru kun. Ganda kam, gullisoo naannoo kam ka jedhu ragaan hin jiru. Akkamitti ajjeesanis ka jedhu ragaan hin jiru. Inni kun boombiin du'e jedha qaamni mootummaa. Inni kun matarayyeesiin du'e jedha. Inni kun ammoo uummata Oromoo bichaa miti, uummata Amaaraa bichaa miti, uummanni Oromoos keessa jira sabaaf sablammoota jedha. Isa kana haala teknooloojii amma kana keessa jirrutti ammoo taatee kamiyyuu laayivii ilaalaa irra feesbuukiidhaan hanga ammatti suuraa tokkoyyuu argine warra du'e jedhame kana yoo awwaalanis suuraa argine yeroo booyanis suuraa argine du'ee duwwaadha ka dhagayaa jirru. Even mootummaan dubbii qabsiifachuu fi yoo karaa biraatiinis bahuu baate mootummaan bakkee biratti taatee meeshaa wayiyyuu yoo qaban hattuyyuu yoo qaban qabamee jira. Har'a galgala warra TPLF qabne jedhanii nama qaban agarsiisaa jiru. Lubbuu namaati ka du'ee jiru. Akkamitti kanneen hunda agarsiisuu didan. Warra maatiin jalaa du'ees ka dubbisan hin jiru.
gama mootummaatiin naanna'ee lola Tigraayitti bananiif bu'uura godhachuudhaaf uummata Amaaraa qabachuuf sabaaf sablammoonni waan hin jirreef waan taatee ta'eeru taateen sunuu hin jiru hagammatti hin jira jennee dubbachuun nun dandeessisu maaliif ragaa nama barbaachisaa taateen kunuu osoo hin ta'eera ta'ee taatee akkanaa gochuu kan danda'u mootummaadhuma yookaan ammoo garee mootummaa nama hin jechisiisu garee amma aangoo seera ala irra jiru bu'aa siyaasaatiif lubbuu namaa galaafachuun ni mala jedhee yaadaa jechuudha. Ammatti garuu afaan mootummaayyuu akkuma tikaafte wadhayaadha. Kanaaf taateen akkanaa kun Oromiyaadhuma keessa iyyuu jiraachuun ni mala yookaan jiraachuu dhiisuus ni mala. Achirraa wanni beeknu hin jiru garuu ragaa qabatamaan tokko iyyuu hin jiru. Afaan isaaniillee gargara waan ta'eef kan egaa siyaasa boodatti hafaaf waan akkanaa kaasaa jiran jedheetii yaadan akka dhuunfaa qophii. Dhugaadhaa waan bal'aa nuuf kaastee wantoota akkasii bara darbees diraamaa barattoonni butame jedhuun deebi'an immoo barattoonni butaman hin jiran jedhanii ofumaa ibsa garaagaraa ibsa wal'aa akka baasaa turanidha. Bara kanas immoo ibsa akkasii ibsuma sanii wal fakkaatu qaamolee mootummaa tokko keessa siraacharii tokko qabna jedhanii yaadan ibsa garaagaraa yeroo baasan agarraa kanumaan wal qabatee ibsi isaan yeroo ammaa baasan kuni kadurii irra fakkeenya Wallagga Lixaatti baruma kana keessa yeroo guyyaatti namni 59 dhume jira. Ibsi isaan bara kana ammoo namoota Gullisootti dhuman kana mootummaan federaalaa saba Amaaraa irratti ka xiyyeeffate jechuudhaan haga paarlaamaatti gadda ibsachuudhaan kan ibsani. Garuu baruma kana keessa namoonni 59 Wallagguma keessatti yeroo du'anitti qaamuma biraatti yookaan TPLF fi shaneetti quba qabuudhaan kan irra darbanii wanti kun mee maal akeeka mootummaan kun mootummaa nafxanyaa ta'uu asumaanis wanti akeeku tokko ni jira. Kanaaf hatimee akka yaada keetti wanti asirraa hubatte. Ayya galatoomi gaa ajjechaa amma hin jirre kana namoonni baay'een yeroo sadarkaa paarlaamattis gaagaamni guddaan ka'ee yeroo irraa haasamu baay'ee dhagahamee jira. Egaa lubbuun namaati. Ji'ootaan dura ji'a gara 3 dura daamni ji'a 3 imaamni masgiidaa haati manaaf abbaan manaa namni maatiin tokko Oromoo keessaa fixanii jiru. Yeroo kanatti namni kana jedhe tokko iyyuu hin jiru. Achuma Naqamteetti ijoollee 5 ijoollee dargaggoota waa takka hin beekne akka bineensaatti mana isaan keessa jiran keessatti ajjeesanii jiru. Fixanii jiru ijoollee dargaggoota 5 Naqamtee keessatti. Isa kanaaf namni gadda ibsa hin jiru. Isa kana yeroo irra taranii miseensa abbaa torbeetii maarree ka jedhu oduu kijibaa waan hin fakkaanne wanta ragaa achi keessatti hin qabne haasaa akkasii dhiyeessanii turan. Ajjechaan Shaashamannee keessatti barsiisaa yuunivarsiitii tokko irratti raawwatame hin jira. Oromiyaa guutuu keessatti ajjechaan raawwataa ni jira. Ajjechaa kana namni kana jedhee gadda isaayyuu ibsate hin jiru. Maaliif akkuma dura siin jedhe achirra dhaabbattee sirni kun maaltu dhufaa jira ka jedhu xiinxaluun ni dandeettaa jechuudha. Kanaaf jibbiinsa saba Oromoo irraa qabu sirnichi kun sirni amma gareen aangoo irra jirtu kun Oromoo irraa jibbiinsa hamaa qabdi. Jibbiinsa sodaa irraa madde ta'u yookaan ammoo jibbiinsa sammuu isaanii keessatti rakkoo mataa isaaniitiin madde ta'uu ni mala. Kanaaf ajjechaaleen uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiran wanni nama ajaa'ibu ammoo du'a 2 jedha Oromoon ajjechaa kanneen ijoollee teenya waan beenye humna addaa poolisii keessa jirtu. Ijoollee sanallee fayyadamuun maqaa Oromootiin fayyadamanii yeroo isaan tarkaanfii fudhate jedhamu ni argama. Haa ta'u malee poolisii Oromiyaa keessa wanni ani irraa quba qabu sabaaf sablammoota hedduutu jira. Afaan Oromoo haa dubbatan malee ilmi achi keessa yuunifoormii haa uffatan malee dhuguma dhalootaan namni ijoollee Oromoo ajjeesu humna addaa poolisii Oromiyaa keessa Oromoodha moo afaan dubbata isa jedhu ammoo uummanni keenya sirrii adda baasee xiinxaluun barbaachisaadha. Maaliif poolisii Oromiyaa keessa sabaaf sablammoota hedduutu warra afaan keenya beekutu jira. Ammas balaa keessaa ka jiru ajjechaa kana raawwataa jiru sabaaf sablammoota kanatti fayyadamaniiti malee dhalataan Oromoo ilmi Oromoo dhiiga Oromoo irraa dhalate ilma Oromootti dhukaasee ajjeesa abdii jedhuun qabu yoo jaamsanii dogoggorsaniiran ta'e malee
Kanaaf maqaa poolisii Oromiyaa kabarii godhachuudhaan ajjeechaa raawwatan jira. Ajjeechaa humna tikaatiin uummata Oromoo irratti raawwatan kunniin hundinuu uummata Oromoo kana irra jira. Kun hundinuu kaka'eef sodaa irraati. Sodaa aangoo irraa fonqolchamuu dandeenya ka jedhu isaan aangoo irra turuudhaaf aduun dhiitee bareetu lubbuu ijoollee Oromoo fudhataa deemaa jirti jechuudha. Kun ammoo dogoggora siyaasaati. Lammaffaa ammoo uummata Oromoo dubbiin kun waan duuba deebisuu miti. Akkuma dhiigni jigeen dhiigni namaa danfaa deema. Kanaaf qabsoo waan qabsoo finiinsu malee kun waan duuba deebisuu miti. Kanaaf gochaan godhaa jiran gochaa diinummaati. Kana ka godhaa jiru ammoo biltsiginnaadha yookaan ammoo warra garee amma aangoo kanarra jiru. Isaan TPLF malee yeroo ammaatti iyyuu gochaa ka jiran gochaa diinummaati saba Oromoo irratti. Kanaaf ajjeechaaleen kunniin hundinuuyyuu sodaa irraa fi dhabamiinsa seeraa irraati kan maddeen jedheetiin yaadaa jechaadha. Dhugaadha osoo gaaffii biraatti hin darbin asumaan gaaffii kana fakkaatan goolabuudhaaf Oromiyaa keessatti akkuma tuqaastee Shaashamanneetti Wallagga Lixaatti iddoodhuma hunda Oromiyaa keessatti duuti guyyaarraa dhiigni ilmaan Oromoo kan dhangala'aa jirudha. Dhiiga dhangalaasuu kan ammoo dhugaa Oromoo dabsuudhaaf qaamolee garaagaraa yakkuudhaan qaamolee garaagaraa takkana godhee paartii garaagaraa takkana godhee qaama biraa wajjin walii galuudhaan yaanni jedhu ni ka'a. Mee walumaa galatti Oromoon du'uunsaa nafne guyyumarraa inuma du'a lubbuun Oromoo inuma baati. Falli inni qabu maalimee du'a kana obbaraaruudhaaf egaa wanti obsanii safeef hin jiru guyyaarraa namni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dhiigni ilmaan Oromoo dargaggoo Oromoo osoo hin du'in hin oolu. Kaleessuma galgala amma yoo fudhanne Wallagga keessatti maatii tokko keessaa dargaggoota 5 kan rasaasan ajjeesee waraanni mootummaa kuni waan kana jalaa bahuudhaaf Oromoo wanti gochuu qabu akka waliigalaatti mee maal jettee yaaddaate? Galatoomii. Ummanni keenya gabrummaa irraa gara gabrummaa taraa jira. Unfortunately baay'ee nama gaddisiisa. Waggaan duratti yaadni namaa wal bittinnaayaa ture. Maaliif ijoollee ilmaan abbaa gadaati kan biyya qabateeru ka jedhu amma ijoollee abbaa gadaas argaa jiru. Warri amma dhaabbate garaan kun Lammaa Magarsaatiif hin taane garee Lammaa Magarsaa ofirraa moggatti baasee hayyoota Oromoo hedduu hidhee. Kanaaf Oromoo waa baay'ee irraa baratee amma falli wanna kana keessaa bayu aarsaa barbaachisu kan falee bilisummaa isa haqaati mirga ofii gonfachuu biyya ofii gonfachuu hammasitti ammoo qabsoo walirraan cinne gama hundaanuu finciluudhaan diduudhaan gama hundaanuu sirni kun ammoo dhufee jennaan kana booda uummata Oromoo waggaa kumaafiyyuu gabroomsuu sirna danda'u. Kanaaf uummanni keenya fudhachuu hin qabu. Maaliifii dhugaadha TPLF uummata Oromoo gabroomsiteetti waggaa 27 kana eenyuyyuu wal waakkachuu hin danda'u. Warri biltsiginna jedhanii gareen seeraan ala dhufti kun ammoo TPLF iyyuu ol uummata keenya ajjeeftee jirti. Waggaa lamaa osoo hin gunne yakka hedduu yakka gurguddaa hojjettee jirti. Gareen kun warruma kaleessa TPLF wajjin uummata keenya hulaa itti akeekee TPLF ficcisiisaa ture. Warra yakka gurguddaa TPLF wajjin qabu. Kana waan dinnaayii godhanii miti warra haarawaa miti kunniin warra gara biraatiin dhufe miti. Oppiidiyoodhuma kaleessa TPLF ulee taatee uummata keenya miidhaa turte. TPLF numaa uummata keenya waa takka hin goone warri agarsiisee warri keessaaf keessoo beeku warruma amma biltsiginna jedhe kana. Kanaaf uummanni keenya ufsabuu hin qabu. Uummanni Oromoo ufsabuu hin qabu. Wal wajjiin hojjechuudhaan qabsoo fincila gara hundaan itti finiinsuudhaan sirnichi kun akka hin dagaagne akka gabaabinumatti cituu irratti hojjechuudha malee yoo tanan darba ta'e egaa dubbiin dhuftu achi booddee ammoo gaarii ta'uu maltu jechuudha. Maaliif dubbii sabaaf sablammootaa balleessanii heera balleessanii mirga xiqqoo sabni Oromoo qabu kana garee balleessitu. Kanaaf amma konfiyuuzinii keessa hin jirru jechaadha. Waggaa lamaa kanarratti yeroon kennamee fi yeroo kanatti eeggamee jira. Ka gaafa TPLFs namni du'aa ture, hidhamaa ture, amma sanuma inumaa itti caalee jira amma yeroo kanatti jechuudha. At least TPLF dhokatteeti wanna tokko ka godhan dhokachuudhaan akka uummanni arguutti miti. Gareen amma aangoo irra jirtu kun ifaan ifatti ka ajjeesanis ifatti ajjeesu ka qabu barbaadanis ifatti qabu
waa hunda jechuun maan nu gootanidha. Kanaaf maal gochuu qaba sabni Oromoo ka jedhutti yoo deebinu sabni Oromoo finciluudha, mirga ofii gaafachuudha, haqarra dhaabbatee haqaaf falmachuu qabaa jedheetiin yaada. Baay'ee gaariidha. Egaa waa hedduu nuuf kaastanii uummanni Oromoo kana booda wanti isa barbaachisu mootummaa gabroonfataa biraa ofirraa kuffisee gabroonfataa biraatti ka dhufe. Walumaa galatti uummanni Oromoo walabummaa isaa gonfachuudhaan mootummaa kana fincilee ofirraa kaasuudha ka qabu yaanni isin kaastanii. Mee mootummaa naftanyaa kanaa fi mootummaa TPLF gidduutti guyyaa lama kana dura waraanni kan laffamee fi wal waraanaa kan jiranidha akka dhagaa jirrutti. Waraanni mootummaan naftanyaa yookaan mootummaan Abiy Ahmed mootummaa naannoo Tigraay irratti labse kun akkamitti ilaaltume isin? Waraanni kun akeekni isaa yookaan kaayyoon waraana kanaa maali? Ayyo waraana kun kaayyoon isaa maalidha? Akkamitti ilaaltaa kan jedhu gaafii bareedaa. Waraanni kun maalirratti jarri lamaan kun kan wal waraanaa jiran? Waraanni addunyaa kanaa hundinuyyuu ka'umsa qaba. Ka'umsa isaa laaluun barbaachisaadha. Ka'umsi isaa wanna qabatama qabu tokkoyyuu hin qabu. Maaliif Tigraay dhuftee Itoophiyaa weerarre yookaan ammoo mootummaa federaalaa weerarre, mootummaan federaalaa Tigraay weerarre waan isaa walitti buusu wanni qabatamaan hin jiru. Wanni qabatamaa waraana walitti bansiisee rookeetiidhaan pileeniidhaan wal rukuchiisu tokko weeraree hin jiru. Biyya takka keessatti waraana walwaliiti kun civil war isa jennu. Isa kana maaltu fiduu danda'e? Kooziin isaa rakkoon isaa guddaan maalidha ka jedhu gara rakkoo sanii deemnee ilaaluun ni barbaachisa. Tokkoffaa rakkoo kana kan fide waa'ee muummichi ministeera aangoo fedhuu isaati. Maaliif aangoo harmeen tiyya nugusa taatinaan jedhee jira, an nugusaa jedheeti dhuunfaa isaatti fedha aangoo qabu. Nama dhuunfaatti fedha aangoo qabu. Namni dhuunfaa tokko sadarkaa kanatti biyya kana gaaga'ama keessa geessuun irran turre haa ta'u sanas TPLF fi federaala jidduu maali garaagarummaan jiru. TPLF heera mootummaa haa kabajamuudha isaan ka jedhaa jiran. Akka nama seera tokko dubbachuu danda'a. Dhugaadhaa gaafii sirriidhaa heerri mootummaa kabajamuu qaba. Mootummaan waggaa 5 filannoo gochuu qaba. Sirri jiruu jechaadha isaan. Lakki COVIDidha jedhee mootummaan federaalaa ammoo fafakkeessee hin jijjiiraa dubbiin achirraa kaati. Kun ammoo adeemsa ka eeggatee miti seeraan alas yeroo baay'ee miidiyaa irraallee itti dubbannee jira. Waggaa 5 yoo jedhame garri jijjiiramu hin jiru. Waggaa 5 san keessatti haala mijataa ta'e san keessatti gochuudha. Isa kana didee hin deeme TPLF ammoo filannoo mataa ofii gootee uummanni filateeraanii jechuun uummanni naannoo Tigraay TPLF filatee jira. Isaan warra seeraati. Gareen amma aangoo irra jirtu kun wanti isaan aangessu hin jiru. Maaliif uummanni isaan filatee hin jiru biltsiginnaa waan jedhu uummanni hin beeku yaadigii jedhee dura filateera addawaa'ii. Kanaaf walitti bu'iinsi isaanii achirraa madde. Lammaffaan gareen kun gara seensii naftanyoota yookaan ammoo sirna duree ture sana suuraa Milinik masaraa mootummaa isaan ol kaasu sirna du'e isaan ol kaasu naftanyaaf humna adda addaa kennuu kun sabaaf sablammoota Itoophiyaa hundaayyuu dallansiisee jira. Isa kana keessaa TPLF. Kanaaf lolli amma isaan itti deemaa jiran wanna qabatamaa kana nama jechisiisu hin jiru. Gareen Dr. Abiy aangoo nugusa ta'ee turuu barbaada. Sirna Itoophiyaa dura turte san Itoophiyaa takkatti jedha san miyyee Itoophiyaa sana deebisuu barbaada. Gareen Tigraay ammoo lakki sabaaf sablammootni qixa jiraachuu qabanii sana irratti lolli kun ka'aa jira. Kan biraa namoonni yakkaan barbaadaman Tigraay deemanii dhokataniiran ka jedhu akka sababaatti akka biyyatti waan lola kaasuu miti inni kun. Maaliif adeemsi seeraa jira yoo namni tokko yakkaan barbaadamee hin dhiyaanne bakka namichi sun hin jirre ilaallama malee biyya weeraruu yookaan naannoo tokko xiyyaaraan dha'ullee waan nama geessu miti. Adeemsi seera yakkaa jirra. Nama tokko barbaaddee yoo dhabde maal goota? Seerri achi lafa sii kaa'ee jira. Yakkicha himannicha bakka namni sun hin jirretti ilaaltee murtii itti murtaa'uu malu murteessitee
yeroo inni qabamee itti dhiyaatutti murtiin sun irratti raawwata malee wanni biraa falli heeraanillee seeraanillee kaameeru hin jiru. Kun fala ta'uu hin danda'u. Kanaaf walitti bu'iinsi isaanii inni tokko Itoophiyaa tana fuudhee Itoophiyaa duraa sana biyya sabaaf sablammoota guutuu irratti haguuguu fedha. TPLF ammoo arma dura ishee kana dargiinillee kan lolaa ture. Ishee kanarratti falmiin kun hin ka'e. Kanaaf lolli amma uumame sirna nafxanyaaf sirna federaalaa jidduutti jechuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa yaadni ka'e yaada bareedaa fi yaada nama hundaaf hubannoo guddaa kennuudha. Egaa namoonni tokko akka jedhanitti garee lolli amma ka'e lola federaalistii fi sirna durii deebisuu warra barbaadu gidduutti warra ka'eedha jedhanis namoonni tokko yaada kennan ni agarra yeroo baay'eedha. Mee kanarratti mootummaan yookaan kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo dargaggoota maqaa leenjiitiin walitti qabuudhaan waraana gara waraanatti erguudhaaf deeman faa kan argaa jirrudha. Mee lola kana keessatti gareen sirna durii deebisuu barbaadu kunis mo'atee gareen TPLFis mo'atee Oromoodhaaf faayidaan waraanni kun qabu yookaan miidhaan Oromoo irratti waraanni kun qabu akkamitti hubattu isin? Hayyee galatoome Oromoon as biratti waraanni kun Oromoodhaaf garamii yoo deeme fayyada garamii yoo deemne fayyada jennee ilaaluudhaaf waan tokko adda baafnee ilaaluu barbaachisaadha. Waraana kan amma Tigraay irratti kabobbaasee jiru eenyu? Maajoritiin uummata keenyaa yookaan uummanni bal'aan Oromoo waraana kana deeggaraa jira. Eenyu waraana kana deeggaraa ka jiru? Jennee achirraa ka'uun kaanee Oromoo bu'aa isa kamtu qaba jennee tilmaamuu ni dandeenya. Waraana kana uummanni Oromoo harka keessaan qabu hin barbaadus. Sabni bal'aan waraana deemsifamaa jiru kan maaliyyuu akka ta'e irraa waan inni quba qabu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Waraana kanaaf eenyutu dibbeetumaa jira yoo jennee ilaalle warra sirna nafxanyaa deebisuu barbaadu keessaayyuu baay'inaan saboota sirni sun akka deebi'uuf Itoophiyaa takkatti warra jedhu santu dibbee waraanaa kana rukutaa jira jechaadha. Kanaaf TPLF rukutamtee gareen amma aangoo irra jirtu kun biyya kana hin qabatti yoo ta'e maaliif heeronni illee jijjiiramu wanti mootummaa sabdaneessummaa jennu wanta federaalizimii jennu wanta sabaaf sablammoota jennu wanta faayidaa addaa finfinnee jennu wanta keewwata 39 jedhamu tootaalii konstituushinii irraa hin bada Itoophiyaa takkatti akka asmaraa sanatti Itoophiyaa takkatti amantaa takkatti qabdu sanatti garee deemuu barbaadu jechuudha. Kana keessatti kaafarsaa jiru. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoo wanta kanarratti waan deeggareeru hin qabu. Kanaaf uummanni Oromoo wanni inni barbaadu haqasaa barbaada. Qabsoo ifa ta'e kan geggeessaa jiru. Ofiin bulchuu barbaada. Akka sabatti uf ta'ee deemuu barbaada. Kanaaf uummanni Oromoo waraana kana keessatti warra sirna nafxanyaa deebisuu barbaadu kana harka isaa jalaa kaafachuu qaba. Ijoolleen Oromoo sababaan achi deemanii du'aniif tokko iyyuu hin jiru. Maaliif humni addaa Oromiyaallee naannoo isaa wanni deemuuf hin jiru. Kan biraa biyyi yoo laalle saamichatti jirti. Maaliif biyyi qabeenyaan qabne waraana meeshaa waraanaa biyyoonni guddatan hidhatanii hin jirre biyyi Itoophiyaa sun bittee jirti. Lola Asmaraatiif lola Isaayyaas wajjin qabdu. Meeshaa sana akka dhagamaa jirutti harka Tigraay seenee jira. Meeshaa gugurdaa jechuudha. Misaa'iloota hedduu harka naannoo warra Tigraay jira. Amma immoo lola haaraadhaa fi meeshaa leenjiidhaaf Oromiyaa keessa haftee jirtu meeshaalee hunda fe'anii gara Gondar fe'aa jiru jechuudha. Maaliif jidduu kanatti qoodaan meeshaalee deemaa jira jechuudha yoo fageessinee ilaalla ta'e. Osoo naannoleen kun hin fottoqan ta'eetiin naannoon Oromiyaa qabeenyaa takkaayyuu hin qabdu jechuudha. Abbaa kama meeshaa qabutu isaan bituu danda'a. Kanaaf uummanni Oromoo of eeggannoodhaan xiinxallee wanna deemaa jiru kana keessa harka ofii fudhachuun barbaachisaadha. Saba Oromoo waan isa ilaallatu tokko iyyuu hin qabu. Uummanni Oromoo jalaa hidhamee ka hidhameeru jira, ka jalaa wareegameeru jira, qabsoon inni ittiin deemaa jiru jira. Humnaaf enerjii qabu sana qabsoo isaa sanarratti
deeffachuu qaba. Yeroo kanatti ammoo uummanni Oromoo Oromiyaa ofii to'achuu qaba. Maaliif biyyi Oromiyaa of dandeette sana duwwaadha uummata Oromoo kalaallatu. Kanaaf inni irratti hojjechuu qabu waa'ee Oromiyaaf Oromiyaa duwwaadha malee waa'ee biraa keessa seenee ijoollee Oromoo dhiigni isaanii lubbuun isaanii waan itti baduuf hin jiru. Sirni amma jiru kun ammoo adeemsa waggaa lamaa kanarraa arginee jirra. Gonkumaa Oromoo bira fudhataman qabu jedheetiin yaada. Baay'ee gaariidha. Egaa dargaggoonni Oromoo wanta isaan ilaallanne keessatti deemanii lubbuu isaanii balleessuun akka hin barbaachisnedha kan yaadanuuf kaaste obbo Badhaadha. Wanti haga ammaatti deemaa jiru yeroo ilaallu mootummaan federaalaa yeroo dargaggoota Oromoo sheekolii Oromoo hooggantoota amantaa hundaa ajjeesaa hidhaa jiru kanatti asiin deebi'ee yeroo Uummanni Oromoo nu bira jedhaadha waraanni labsamaa jiru waraana biyyattii irratti labsame malee waraana mootummaa irratti labsamee miti jedhee yeroo kadhachaa jirudha kan ilaallu. Mee waan kana kun uummata Oromoo tuffachuudha moo wanti argaa jirru guyyaarraa kadhumaa jiran dargaggoo Oromoo jaarsolii Oromoo haadholii Oromooti kutaalee garaagaraa keessatti asiin immoo osoo kana uummanni Oromoo argaa jiru. Namoonni hubannoos dhabanii ta'uu danda'a yeroo leenjii isaanii kana fudhatanii riiphii bira ejjennaa jedhanii yaada tokko tokko fa'aa kan kennantu jira. Kana malees dabalatee kaadireen mootummaa tokko tokko yeroo dhaabbolii yookaan paartilee siyaasaa garaagaraan isin ibsan kennine qaamolee kam wajjin akka dhaabbattan filadhaa yeroo jedhanii yaada kennantu kan jiru. Wanni kun akka dhaadannoodha moo ajaja akka ati ilaaltutti yeroo kaabineen mootummaa paartiin kun ibsan kennine ibsa kennaadha paartii riiphii bira ejjechuu yookaan TPLF bira ejjechuu jedhanii yeroo itti ajaja baasantu jira naannoo kana keessa sodaarraa ta'uu wanti beekame hin jiru meesi waan kana akkamitti ilaaltu? Wantichi sodaadhaan eebalu maal yaada jedhanii cinqamuun jira. Kana isaan warrumatti seenetu beeka. Naanna'ee uummanni Oromoo as keessatti waan isa laallatu tokko iyyuu hin jiru. Dhugaadhaa TPLF yakka dalaganii jiru. TPLF injila dhukachuun hin danda'amu. Warra ammaan gorrallee jiru waggaa 27 sana yakka dalaganiiran. Eenyufa yakka dalagaa ture beekaadha uummanni keenya. Kanaaf TPLF da'oo godhatanii yakka ofii miicachuun hin danda'amu. Kanaaf inumaa yakkamaan jalqabaa TPLF Oromoon beektu, gandan beektu, maal hin beektu yakkamaan jalqabaa isaan mataa isaaniiti. Kanaaf maqaa biraa qalama biraa dibatanii har'a nu badhaadhinna jedhanii yakka kaleessan miicuun hin danda'amu. Itti gaafatamuu ka qabu kaleessa TPLF wajjin uummata keenya kan nyaatee nyaachisee bakka buuteen dhabamte kan dalage isaan. Abiyyi mataan isaa keessa jira intelligensii TPLF keessa guddate. Yeroo isaan itti barbaadanii wallolanitti ani yakka kaleessaa sanii hojjanne TPLF shiftaa. So TPLF yoo shiftaa ta'e warri gareen kunillee shiftaadha kalee itti gaafatamuu qaban. Malee gareen sun akkas jedhanii uummata biratti asii jaalatamuu fudhachuun hin danda'amu kun. Akkasitti biyyi sobaan deemuun hin danda'amu. Kanaaf uummanni keenya gareen lola kana keessatti uummanni Oromoo waan uummata Oromootiif fayyadu duwwaa irratti xiyyeeffachuu qaba. Uummata Oromoo waan ilaallatu hin jiru. TPLF raawwii irratti yakkoota yeroo bulchan sirnichi uummata Oromoo miidhee jira kun dhugaadha. Garuu dhimma ijjannoo federaalummaa fi federaalizimii fi ijjannoo sabaaf sablammootaa irratti heericha dabalatee TPLF ijjannoo bareeda qabu. Ijjannoo kanarratti waan hin deeggaramneef hin jiru. Yakki isaa hojjetan hin jira, hin beekna. San bilisiginnaan illee hojjetteetti, OPDO'n illee hojjetteetti. Inumaa irra gaafatamu isaan. Ijjannoo sabaaf sablammummaa irratti, ijjannoo heeraaf qaban irratti, jibbiinsa sirna nama nyaataa nafxanyaa qaban irratti waan Oromoo wajjin common factor isa jennu waan Oromoo wajjin wal fakkeessu hin qabna. Kanaaf wanna common factor qabnu sanarratti TPLF wajjin dhaabbachuun cubbuus miti cubbuus ta'uu hin danda'u. Waan irratti waliin dhaabbannu hin jira waan ta'eef sabaaf sablammummaa irratti heera mootummaa irratti waan wannu fakkeessu hin jira. Warra amma
aangoo qabate garee kana waan Oromoo wal fakkeessu takka hin jiru. Gareen kun baay'ee si'a lama TPLF si'a takka Oromoo kan miidhe gareen kun si'a lama. Si'a tokkoffaa TPLF wajjin waggaata 27 miidhee jira uummata Oromoo yakka harka isaarra jira. Si'a lammaffaa ammoo marsaa lammaffaa ammas miidhaatiin jira. Kanaaf inumaa gareen kun yakka dabalataa hojjetee jira jechuudha yakka lama. Lammaffaa garee kanaa wanti Oromoodhaan ideoloojii Oromootiin fedha Oromootiin waan isa wal fakkeessu tokkoyyuu hin jiru. Maaliin wal fakkaata? Gareen kun sirna naftanyaa du'ee shame sana deebisuudha. Arakiiloo keessa waan ta'amaa jiru gaafilee Oromoo tokkoyyuu hin deebifne. Maalitti amantee common factory waan wal nu fakkeessu tokkoyyuu hin qabnu garee kana wajjin. Kanaaf uummanni Oromoo kan isa baasu yoo akkamitti deeme ka jedhu xiinxalatee deemuudha. Namni ibsa barbaade kennu mirga qaba. Kan kennullee jedhee mirga isaati garuu ilaalcha namaa beekuu barbaadu. Uummanni Oromoo akka isaan faana hin jirreen barbaadu. Garuu yaada isaanii akka baafatan barbaadu jechuudha. Kanarraati kan ka'e sodaa irraa waan ka'e malee waan akkana madaallii kaasee irraa kanaa ol irraa dubbannullee natti hin fakkaatu. Baay'ee gaariidha. Egaa waan bal'aa nuuf kaastee akkuma gochoota mootummaan gochaa jiru toora kana hubachaa jirru jeneraalota durii aangootti deebisuun warroota soorama bahan gara aangootti afeeruun wantoonni adda addaa kun immoo maalirraa madda akka ija seeratti immoo maal fakkaata? Ayya galatoomi yaa jeneraalota arma dura soorama bayan deebisanii gara hojiitti waamuu hojiitti affeeruun ni jira. Akka seeraatti namni takka umriin isaa ga'ee soorama bayaa dhume waajjira mootummaa deebi'ee hojjechuu hin danda'u namni sun. Gara hojii dhuunfaa yookaan ammoo dhaabbata dhuunfaatti qaxaramee hojjechuun ni mala. Haa ta'u malee jeneraalota armaan dura korraapshinii malaamaltummaan baasan jeneraalota TPLF baay'ee akka kenneef jeneraalummaa isaanii TPLF tu kenneef warra TPLF boojite. Waraana dargii keessa TPLF boojite waggoota 27 warra TPLF bishaan baataa ture sadarkaa jeneraalaa kan uummata Oromoo fixanii waggoota 27. Sana keessas jeneraalli dhuunfatti beennu qabeenyaa hedduu ka qaban warra ispoortii qabu. Warroota korraapshiniin ari'an deebi'anii waamuun kun fakkeessaaf malee umriinis deemeera namoonni kun amma waraana keessallee seenanii waa sochoosanii waa godhan jedhee yaadu fakkeessuu duwwaadha. Fakkeessuu duwwaa fi tiyooriidhumaaf waan fakkeessan waan godhan natti fakkaate malee waanuma godhanii waa qalbii namoota harkisuuf malee bu'aas miidhaas waan qaban natti hin fakkaatu. Jeneraalonni kun amma deebi'anis deebi'uu baatanis miidhaas bu'aas hin qaban. Maaliif arma dura ba'anii jiranii korraapshinii keessa warra ture tokko isaanii qabeenya hedduu uummata qabu miiliyoonota arma dura ammoo qorannoo korraapshiniitiin yookaan ammoo malaamaltummaan kan keessaa bayan amma ammoo barbaadanii deebisuun waan gatii qabu miti egaa miidiyaaf yookaan ammoo suuraaf yookaan miidiyaaf deebisanii jiru. Anyway sani waan kanarraa nama jechisiisuu miti nama soorama bahee deebisuun garuu akka seera waan na gaafatteef sirrii miti fudhatamuu hin qabu. Baay'ee gaariidha. Egaa jeneraalota fi jeneraalota yeroo TPLF fi jeneraalota yeroo dargii yeroo isaan deebisanii afeeranii argina. Egaa wanti kun akka seeratti waan seera hin qabnedha. Akkuma beekamu egaa mootummaan amma aangorra jiru mootummaa seera hin qabne wanti nu agarsiisu. Meegaa yeroon keenyas gara xumuratti waan deemuuf nutis gara gaaffii xumuraa keenyatti waan geenyeef yeroo ammaa kana mootummaan kan haasawaa jiru lolli kun lola birmadummaa biyyaati jedhee yeroo uummata sobu miidiyaa irratti kan laalaa jirru dhimma birmadummaa biyyaati lolli Tigraay wajjin eegalle jedhee yeroo dargaggoota Oromoo sobanii gara waraanatti erguudhaaf ka'anii fi isaanuma qe'eetti fixanirraa waan haftirree waraanatti erganii fixuudhaaf yeroo itti qophaa'anii fi haasa'anii dogongoraan gara waraanatti oofuuf ka jiranidha. Mee waan kanarratti wanti amma waraanni jara lamaan gidduutti deemu birmadummaa biyyaa wajjin wal argaa wanti isaan jedhan kana waliin wanti wal fakkaatu ni jira.
confusion baay'ee qaba yeroo kanatti bilchiginnaan waan qabatama tokkoyyuu irraati argaan jirru meeshaa wayituu akka jalaan fudhatamne ibsaa ture waraanni kun ammoo namoota muraasa duwwaa barbaanna malee uummata Tigraay hin barbaannu jedhanii har'a ammoo meeshaa harkatti gubneen jedhu confusion guddaadha ka jiru hangammatti waa'ee waraana kana jedhanii irraa haasa'uun baay'ee namatti ulfaata odeeffannoo garaagaraa irraa maqaleen nagaan jiraachuu ishee wanni miidhaan kanatu ga'eera ka jedhu ragaa qabatamaan karaa viidiyoos ta'ee karaa oduus wanni dhufan jiru barbadeessine jedhu maal akka barbadeessan hin jiru xayyaarri boombii darbite jedhanii warri maqalee ammoo xayyaarri magaalaa irra naannoftee deebite jedhanii dhaamtes jedhanii odeeffannoon waan qabatamaan sirritti irraa haasa'uu dandeenya madaala miidiyaallee kaasu naannoo kanatti waan hagammatti jiru natti hin fakkaatu haa ta'u malee wantoota argaaran kanarraati sodaan ammatti jiru humna kaaba jiru humna waraanaa guddaa kaaba jiru humni kun akka mootummaa Tigraayitti harka kennatee meeshaa waraanaa gurguddaan biyyattiin qabdu to'annoo Tigraay jala galuu isaa afaan muummicha ministeeraa fi afaan pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay sana yoo sirriitti xiinxalle achirraa waa hubannu jira waraanni kun akkuma jiru harka Tigraay jiraachuu isaa meeshaa waraanaallee harka Tigraay galuu isaa har'a ibsa muummicha ministeeraa irraa mirkaneeffachuun ni danda'ama jechuudha. Kaarma duraa ho'eetillee Tigraayis harka galfanneerra jechuun ni mala garuu muummichi ministeeraa rookeetota gubnee jirraa jedhanii naannoon tokko akkamitti rookeetii guddaa mana kuusaa meeshaa waraanaa hagasii qabaachuun danda'an ka jedhullee gaafii namatti uumaa. Arma dura Biraanuu Juullaas jeneraalticha yoo fudhanne qawwee eekee qabatanii nu waraanuu hin danda'an attamiin nu waraanan jedhanii ibsa kennanii turanii ji'a 4 dura har'a immoo rookeetii fi meeshaalee gurguddaa kiiloomeetira hamma biraatti fagaatee dhayus gubnee jirra jedhaa jiru. Wantootni kunniin laallee dubbiin keessi ishee xiqqoo fagoodha. Kanas ta'ee sanas kan mirkaneeffachuu hin danda'amu waraanni riphii yookaan raayyaan ittisa biyyaa diigamaa jiraachuu fottoqaa jiraachuu asirraatiin qaluun nama dhibu gara fuulduras hin bittinnaayaa jechuudha. Maaliif waraana guddaadha harka Tigraay ka seenee jiru meeshaa waraanaa guddaadha harka Tigraay seenee ka jiru. Kanaaf uummanni Tigraayis tolchinee ofirraa dhayuu dandeenya ka jedhaa jiru meeshaa ammayyaa hidhatanii jiru jechuudha kama raayyaa ittisa biyyaa. Raayyaan ittisa biyyaas achumatti uummatni harka galfatanii jiraachuu warri Tigraay mataa jiru. Kanaaf mootummaan garee mootummaa amma aangoo irra jiru kana wanni aarsee isaan raasaa jiru tokkoffaa isa kana ta'uu ni danda'a. Waraanni kun harka isaanii erga galeetii ammoo carraan raayyaan ittisa biyyaa akka raayyaatti itti fufuu danda'u baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf wal waraansi garam deemuu danda'a akkuma jedhan waan ji'a 3tti ji'a 2tti xumuramullee natti hin fakkaatu. Osoo haamaan midhaan hin geenne xumurree gara midhaan haamutti akka galtan isinii goona ka jedhu muummichi ministeeraa dogoggora natti fakkaate waraan akkasittis xumuramuu miti waraantichi yoo waraanni dhuguma hin kaasante waraan akkasitti xumuranii miti meeshaa waraanaa Gondarii akka fe'aa jiraniif maaltu akka deemuuf ta'u asumaallee tilmaamuun nama dhibu maaliif raayyaan iiziin kaabaa isaan marka jira ofirraa dhorkuu ni danda'a jechuudha silaa. Amma maalinni raayyaa iiziin kun mootummaa kana yookaan ammoo garee kan harkaa ba'ee uummata Tigraay harka jiraachuu ibsa muummicha ministeeraatiif ibsa Dabratsiyoon nama jedhamu pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay sana yoo laalle waraana kana to'annee jirra meeshaalee to'annee jirra jedhee muummichi ministeeraa ammoo meeshaa gurguddaa rookeetota kenna ka riphii daaraa goonee jirra jedha. Egaa kana jechuun waan tokko achirraa beekuun nama dhibu already meeshaa jarri kun harka galchataniiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa lolli kan miidiyaa irra deemaa jiruu fi wanti qabatamaan gargar akka ta'edha kan nuuf ibsitanii. Ibsa yeroo garaagaraa bahuunis ibsoonni gama lamaanii bahu yaadni isaa garaagara akka ta'ee fi
wanti deemaa jiru wanti qabatamaan dhugaadhaan lafa jiru ni jira garuu mootummaan Itoophiyaa akkas goone ka jedhu kuni olola tiin uummata keenya burjaajessuu irratti kan xiyyeeffatedha malee dhugaa deemaa jiru mitiidha. Mee walumaa galatti wantoota haga ammaatti mari'anne keessa yaanni hafe jettu yoo jiraate asumaan itti dabaltee gara xumuratti deemna. Waa baay'ee irraa kaafne egaa uummanni Oromoo hojii manaa isaa hojjechuu qaba. Gurra waraana isa laallannetti gareen naftanyaa fi TPLF waliin bante kanaan biiziif gochuu hin qabu, hojii manaa hojjetachuu qaba. Maaliif uummata Oromootii carraa guddaadha inni kun numaayyuu naannoo ofii biyya ofii haqa ofii galchachuu fi biyya olaantummaa seeraa keessaa qabdu sistemii mataa ofii ijaarachuuf akka sabattu ofii isaatii ofiin buluuf Oromoof carraa guddaadha. Hojii manaa hojjetachuu qaba. Hojii manaa isa laallatu of jalaa xumuruu qaba. Ijoolleen keenya immoo ibidda isaan hin laallannetti dhaqanii seenanii akka lubbuun namaan banne waan jedhuun jira. Hundaa irra lolli hamaadha. Addunyaa kanarratti waraanni waan fokkisaadha. Biyya kamiifuu taatee jennaan waraana keessallee deemnee yoo argine TV irraa argaa jirra, waan adda addaa irraa argaa jirra. Waraana jechuun waa hamaadha. Biyya hiyyeetti akka Itoophiyaa miti addunyaa kanaayyuu biyya daaraa gootu lubbuu namaa kan galaafatu. Kanaaf furmaata gara waraanaa aangoo namoota dhuunfaatiifis osoo deemuu baattee biyyattiin namatti tolaa waa hundaafuu mariin barbaachisaadha. Qaamni wal waraanuuf ta'e kunis taa'ee mariidhaan sabaaf sablammoonni marii irratti hirmaatan yoo jiraate furmaanni akkasii dhufuun ni mala. Akka ilma Oromoo tokkotti ammoo sabni Oromoo hojii manaa ofii hojjechuu malee as keessa seenuu waan isa laatu. Mee asumaan gaaffii kanatti dabaluudhaaf badhaadha. Yeroo baay'ee namoonni tokko carraan amma baname kun namoonni garaagaraa akka jedhanitti waraanni mootummaa naftanyaa fi mootummaa TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru kun uggura qeerroo yookaan mormii qeerroon Oromiyaa keessatti gochaa jirtuuf akka opportunity guddaati jedhanii warri haasaanirree ni fudhatu. Akkumaatu kaaste Oromoon mana isaa eeggachuutti qacimuu qabu yaada jedhuun kaaste turte. Waraana kanarraa faayidaan Oromoon argattu yoo jiraate nutis akka Oromootti waraanni duraan Oromiyaa keessatti bobba'ee jiru gara Tigraayitti waan ergameef qeerroon illee yeroon itti wal qindeessituu fi yeroon ishiin hojii manaa isaaniitti hojjetan yeroo kana jedhanii warroonni hasaasni jiru. Ati mee kanarratti mee maal jettu walumaan xumuruuf? Galatoom ijoollee ilma Oromoo se'ee hundinuuyyuu firas dhabnee jirra lola Eertiraa fi lola Tigraay. Namni firas ittiin dhabne hin jiru. Ammas Oromiyaa irraa waa baay'ee jechuun hin danda'amu. Oromiyaan biyya naannoo armadura OPDO'n itti taphattee cabsite sabni kun ammas ammoo bilisiginnaadha jettee warrumti kalee TPLF wajjin uummata keenya nyaataa ture. Har'a ammoo maqaa bilisiginna jedhu jijjiirattee gogaa biraatiin dhufanii jiru. Kun ammoo uummanni keenya haqa beekuu qaba. Haqa beekee waan isa ilaallanne irraa fagootti deebi'uudha. Kalee jarri kun TPLFin isaan firri warra amma ibiddaan wal gubaaru kana sabni keenya kalees cunqursaa keessa ture TPLFin har'as bilisiginnaadhaan cunqursaa keessa jira. Gareen kun garee seeraan ijaaramee miti. Uummanni Oromoo asirraa of eeggachuu qaba. Ijoolleen Oromoo humna addaa Oromiyaallee keessa jiran poolisii dabalatee erguun qaban naannoo sanarratti waan maal ijuu dhaqu. Biyyi weeraramne eenyutu eenyu weerarre ban yoo Tigraay yoo baay'ee naannoodha. Naannoon Tigraay yoo naannoo Amaaraa weerarte naannoon Amaaraa ofirraa dhorguudhaa dubbii Amaaraaf Tigreeti. Yoo kanarra lufte ammoo dubbii mana maree federeeshiniiti. Naannoleen lamaa yoo dhaban dubbii isaanii kan laalu mana maree federeeshiniiti. Naannoo Oromiyaa naannolee 9 qabna maaltu isaan galchachi keessa. Waa'ee lola naannoo lamaan jidduu jiru maaltu isaan galcha. Waa'ee federaalaa ilaalchisee aangoon ka kennameef daangaa biyyaa eeguu aangoo ka kennameef dhimma federaalaa mootummaa federaalaati raayyaa ittisa biyyaati. Mootummaan
labsiin Komishinii Poolisii Oromiyaatiin dhaabe humna addaa Oromiyaatiin dhaabe poolisiin kun kan dhaabbateef nageenya Oromiyaa fi Oromiyaa duwwaa eegsisuun malee nageenya naannoo Amaaraa dhaqee eegsisuun miti. Bu'uura seeraallee hin qabu jechuudha. Kanaaf Oromiyaa wanti isa ilaallatu garas isaan oofu bu'uura seeraallee hin qaban dhimma isaan achi geessuuf illee hin jiru jechuudha. Yoo achirra tare raayyaatti isaati yoo naannoon Amaaraa fi Tigraay wal lolte dhimma isaaniiti tarii yoo Amaarri dhuftee naannoo Oromiyaa rukutti ta'e Tigraay dhuftee yoo Oromiyaa rukutti ta'e humna addaa poolisii Oromiyaa dhaqee dubbii kanatti hirmaata. Kanaan ala naannoo biraa naannoo isa ilaallanne erguun gaarii miti. Tarii ijoollee Oromoo afoo oofanii ibiddatti oofanii ficcisiisuu ni mala. Wanta isaan ilaallanne keessatti lola isaan ilaallanne keessatti garas erguun fudhatama waan qabu miti. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaadhaan osoo waliin qoonne hojii manaa isaa hojjechuu qaba. Naannoon Oromiyaas abbootiin aangoo Oromiyaa irra jiran Tigraay irraa amma maal baratu? At least gowwaan ollaa barata kun maalirraa barata mammaaka jedhamtu jira. Tigraay irraa maal barachuu danda'a? Naannoon Oromiyaa naannoo uummata hedduu qabu, naannoo qabeenyaa hedduu qabu. Diina tokko Somaalee iyyuu ofirraa dhorkuu hin dandeenye naannoon Oromiyaa booyaa turte. So Tigraay irraa maal barachuu danda'an? Jaarraadhaaf sobobaa deemuun illee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kanaaf naanna'ee Oromoo waan isa keessa galchuu hin jiru. Oromoon hojii manaa isaa guddaan yeroo kanatti hojii manaa isaa hojjechuudha. Waa'ee Oromoof Oromiyaa duwwaadha. Osoo Oromoo weeraranii daangaa Oromiyaan ofirraa ittisuu dandeetti sabni Oromoo kun ofirraa ittisuu danda'a hin danda'u. Biyyi sun garamillee akka deemaatu wanni nama beeksisu hin jiru. Kanaaf uummanni keenya waa'ee makeenya irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedheetiin yaada. Baay'ee gaariidha. Egaa ergaa bal'aa fi yaada bareedaadha kan nuuf kaaste dargaggoo Oromoos ta'e uummanni Oromoo kanarraa wanti fayyadamu tokko hin jiru karaatti deemee waan faayidaaf hin qabneef lola ormaa deemee wanti dhumuuf hin qabu. Egaa gaaffii keenyas asumarratti xumurra. Atis yeroo keerraa qooddattee marii bal'aan wajjin godhuu keetiif guddaa galatoom isin jenna. Galatoom ulfaadhu atis na mariisiftee yaada kiyya narraa fuudhuu keef galatoom. Hordoftoota fi daawwattoota JNN marii bal'aa obbo Badhaadhaa Waariyoo wajjin goone asumarratti xumurraa yeroo biraa marii biraatiin akka walitti deebinutti nagaan nu tura. Keenyuma jabaa keenya bitee dura sormi maanduu godhee keenyuma tayyuu keenya bitee. Bubbisera yeroo suni kanarra hayyuu Oromoo tokko itti bubbisera yeroo suni tokkicha hundee miliyoonata maatitti wajjii kara deemtuni kanarra jabaa Oromoo tokko itti bubbisera yeroo suni kanarra jabaa Oromoo tokko itti bubbisera yeroo suni itti bubbisera yeroo suni itti bubbisera yeroo suni soodaree goofaree riiftii baaliin qabeenya Sodare, gofare, intik fana gabeenya Oromootiya. Sodare, gofare, kerotik sa gabeenya Oromootiya. Bulletik sa gabeenya Oromootiya. Karretik sa gabeenya Oromootiya. Hayyutik sa gabeenya Oromootiya. Beekatik sa gabeenya Oromootiya. Sabatik sa gabeenya Oromootiya. Bulletik sa gabeenya Oromootiya. Abdiidha waliin jirra jettee nutti miichite nutis dhugaadha jenne si faana jirra jenne yaa namana nama maraate dalagaa amana yaa namana nama maraate naftanyaa amana yaa namana nama maraate tugadhee amana yaa namana nama maraate dalagaa amana yaa namana nama maraate naftanyaa amana Yaale beena chako, dinku yaale chako, sena gange hayo da dura.
kan kee barattoota rak seenaa kan kee artistoota rak seenaa kan kee hiyyeessota rak seenaa kan kee saba bal'aa rak seenaa kan kee hayyoota tura seenaa kan kee qabsaa'ota rak naalee beena jakoo abbaa duudhaaleen jakoo si waliin jirra goota gaafa rakko si waliin dhumnaaleen jagaafa rakko leefuu maanoo tumtee mulunaa kaakaa obsinaan dikkuun nutti dhufte mulunaa kaakaa obsinaan dikkuun nutti dhufte